Waqasta'e namas ta'e ufuma isaati gaddeebi'ee nama of godhe moo islaamaatiin inni waaqa ta'e isa duwwaa jettaati kaleessa hiikoo gaafadhee jennaan hiikoon akka itti harkataa ture hin argine Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu jettee amantanitiin jedhe Yesuus waaqa hiikoo waaqaa naan jedhe Yesuus Kiristoos rafeera moo rafnee jedhe rafeeraa naan jedhe Yesuus Kiristoos dadhabeera moo dadhabnee jedhe dadhabeeraa naan jedhe kanaafuu waaqatu dadhabe kaa jedhe lakki waaqni dadhabnee jedhe Yesuus Kiristoos namummaa isaa dadhabee naan jedhe Yesuus Kiristoos waaqa guutuu miti waaqa guutuudha jedhe kanaafuu waaqa guutuu nama guutuu dadhabe kaa lakki waaqa guutuu miti ilaal kun ofii jaraatiif siluma waan ofii jaraatiif fidanii Yesuus Kiristoos bakka tokkotti macaafa keessa argitee beektaa bakka tokkotti ani waaqa guutuu nama gaafa jedhu iyyuu an nama guutuu hin jenne Yesuus Kiristoos ani namaa jedhe maaliif dubbii sagalee waaqayyootti ida'ama dubbii sagalee waaqayyootti itti amantuuti maaliif itti ida'atu maaliif itti dabaltuudha gaaffii keenya silaa Yesuus Kiristoos ani namaa jedhe ani dhugicha isa waaqayyoodhaa dhaga'e isinitti mee jira isin ana nama akkasii ajjeesuu barbaadu jedhe khalaas nama jedhe Yesuus Kiristoos bakka tokkotti ani waaqa guutuu ani nama guutuu bakka tokkotti jedhee dubbanne kanaafuu waan jedhu ofii fidanidha jaruma gaafanna bar gaaffii gaafa jedhu waan akkasiis gaafatanu natti agarsiisi macaafarraa jedhiin macaafarraa natti agarsiisan kaa sitti agarsiisan jiru kaa yoo jiraate agarsiisani kaa waan hin caafamne bar waan hin caafamne waan sammuu jaraa keessatti caafame kitaaba irratti hin caafamne jechuudha si galee jechuun beektaa namoonni tokko macaafa ofiin dubbisan isa namni tokko deemee ofiisaa fi waldaa dhaabatee achi lallabu tokko fudhatee dhufa malee macaafa hin dubbisanii macaafa irra waan akka jedhamu namoonni tokko mooyi obsii namoonni tokko mooyi isuma caafamee jiru isuma ifa jiru kana shiranii fudhatanii mootii qabatu gaafa namni macaafa fudhataa namoonni akkasiis jiru siin jechuu kooti bara maal godhare akka itti yaada anaan jettan jedhiin amma na yaamanii deeme dhuguma na yaamanii deeme isa dhugaa salaateen dhuma galatan salaateen dhumaati tokkoffaa'ee ijoolleen keenya macaafa isaanii dubbisan fakkeenya amma tsoomii ji'a namamaaf tsoomtume Anda isom mama mencegah ada som neko amanah kam kesa yun jelasin tuh som ni mana jadi curah. Nanti som na barak ke sana mesti Yesus tuan jadi kita. Kero som sana akai sini warna of arti som na ita amayo artinya tidak balaman rudet. Dah tidak balaman rudet. Akana arti sini som aja. Baru sini som tu. Kalau tak pergi sana tak pergi. Tak punya sana tak pergi. Mana sakit itu nyata semua jenis. Bepulah, sekarang ni bepulah. Ibu menanggung itu ansur ni kalau lain bepu, amma kalau si som ni bepu sedang kata mana kita mungkin deh. Tapi kan agak ketan curi gue. Orang Muslimah nyata ni, bukan semua kan yang kafoni nyata. Kalau kan kena. Makin kan mau kerja zaman siapa semua orang. Mesti dengar tu zaman. Misalnya tu kuno, misalnya nak kesana tu zaman. Garu, singkat ni caranya. Lah bente untuk lagi ni garu ini kemana pun itu je curah. Baru bente som na jadi lagi nyata dah orang yang bente dah garu som ni. Ni som na nanti. Lah lagi bente som baru lagi dah. Yesus sih, ya roh om tani sih. Untuk kau opin hargi sisi aja deh, opin hargi sisi. Akan opin hargi sisi aja itu satu som na. Balik artinya tidak punya di dalam kerja. Aha. Ani kalau amma jadi sudah ifa mana aku itu amma ni mentah urut sih kita sebeti kita sama nanjur ifa mana aku itu jadi sudah. Andura soman suri andura kata suri hari ke sana apa sukan. Mesti be orang pente. Yesus faidah lubu kena berani saya siapa nu kawal kesini. Kajil bisa no kakak isa awak kakak na ber itu sih mau awak kakak ilmu awak dia tadi berla ilmu awak fakirnya bi dari ortodoksin awak ajenna sagada tu remal ammati isanas kesa ilmu awak jadi ni dah miti awak ajenna sagada itu remedi sini suada kesa tidak sagada itu awak ajenna nanti satu semua duga baca suada kena kisah ti Yesus awak ajenna terlalu member mau awak asing
እሺ ኢየሱስ የርገዋ አንታኔ ማለፍ ነው ፈንካውስ ላንሲ ከንርገበ በእስራኤል መለ ወመታ አዱኛ ተው እንደከናፊ ሚት እሞ ጩቡ ከኖጀቴ ረቢ ብራቲ ነደበው ማለ ደቢ በከነ ፍራታ ነው ጩቡ ጀነኮ ጋፈሩ ነኮ ፍራና ረቢ ብራቲ لفاف سامي نماف وقترا ترجع جامع واقع نماف واقع وانترا سوداتي بس البنا ما بدي سوري لا حبيبي فكينيا هتمي قوي سنغافدا عمري كنا كيسات جبو مالو جتتي كاني يسوع سيف جدي فني كمي سنجيمناتي مات جبو مالو جنة مالو جبو مالو جنة جبو أما جبوني أكسي كفتي كانوا جتمو جبو دامي كيامو كتينا في جبو يشوني غوسا غرا غرا تجراوي لا kun gosuma garaagaraa qabu inni nama ajjeese yoo moore akkino wanta bakka waan garaagaraa namarratti godhe cubbuudha garuu cubbuu asittis godhe asittis godhe yesuus fannifamuusa inni fannifamu malee fannifamuusa cubbuu namarraa ati yesuus fannifamu isaa nuuf fayyanne homaan wantoota jirta la inni fi duraan na fayyadatti fakkaata maaliif jennaani amma garuu ilaaltu yesuus eenyuuf jedhee fannifame gaafa jettu eenyuuf jedhee inni kan argame biyya Israa'el kan namni jedhee sagadaa jiru Itoophiyaa isa fannifame lallabu isa akkasi isa fannifame lallabuudha malee yesuus waaqen no fakkeenyaaf ammaa irra bitamee guyyaa kana guutuun asirratti ol guddisaa oolan yesuus nama guutuu waaqa guutuudha illee tokko immoo maqaan ilmaa kanarraa kan hafuura guddaa jedhu maqaas وانت في امانات في سوراي في القوايو اديك بلش سوراي isiwarri beentee hidhatanii yesuus argitee beektaa dhugaa dhugaatume yesuusinii argitee beektaa ija keetiin argitee beektaa ani yesuusin argine okko isin argine kaa isinis suuraa sanitti namantu bare maal jedhe suuraatti namantu bare suuraa madaalaa jettanii namantu bare amanu macaafa qulqulluudha wangeela malee ani suuraatti namanu suuraa eertu kaase gaafatan footoo yesuus Enti keessanuu namantuudha nuti illee jechuudha nuti bakki nuti balii qabnu nuti ergamaa isinumatti tola beentee jibba malee yesuus maan jedhee maa jedhe maqaa abbaa kan ilmaa kanaafuu qulqulluu cuuphaa basi baktoota kiyya naaf godha amma dhumaa waliin jira beentee akkasii barsiisuu isaan cuuphuu qoonse tokko Mata isa badde ado ko. Bye mo. Dubat may biglang na wala ni sore. Why Gabriel sagada ito sila dapat isa. Gabriel sagada kanjal wala jiras jedhee yaadu garuu ergamaadhaan ni jaalala ni kabanya sagada kanjee unjur. Inni kun sinjaa bardamaati. Hundi kaje bismillah kuni lagi marami sagada ni. Sagada. Akkame sagada. Kun sagada maaf kaati Yesuusif sagada na kadhadhaa naaf kufanaaf kaakasiin jedhu jira hin jiru. Maaliif sitti wallaalummaa isaanii inni kun wallaalummaadhaa siin jee bareeda kadhadhaa sagadaa kan jedhu hin jiru. Waaqaa kiyya waan kadhatanii nuun argina. Beektaa Yesuus gaafa lafarra deemu bartoota maal jedhanii seetaa haadhi keessa obboleewwan isaaniirra jireenyaa Yesuus maal jedheeni warri na duukaa bu'an hundi isaanii haadha kooti obboleewwan kooti jedhee. Kanaafuu yaani yaada maaramiiti kabajni kennamu yaada Yesuusif kabajni kennamuu qabu jettaa? Dhaggeeffadhu jamaa itti sagaddanii. Maarameen gaafsan duuteetti hafte Yesuusi garuu du'eetti ni hafne. Lee akka inni deebi'u eenyu sitti miti Yesuus du'eera silaayyuu akka inni deebi'u eenyu sitti miti. Yesuus macaafa keessa barreeffame deebi'ee gara biyya lafaa dhufa jedheera. Kun akka kiyyaa kanarraa goran kana